Ashamar kafune akam jirtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun oduu gaggabaaboo torban kanaati. Oduu gaggabaaboo torban kana horni miidiyaa irratti kan isinitti himu Allalisaa Dhaabaatiin. Baqattoota Itoophiyaa Sudaan jiraatan irratti yakkoonni namummaa fi waraanaa raawwatamaa jira jedhame. Waraana waliin Sudaan kan humna waraanaa biyyattii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi humna dafii qaqqabaa kan Jeneraal Mohammed Ahmed Dagaloo jidduutti adeemsifamaa jiruunis lammiileen biyyaa alaa yakkoota olaanoof saaxilamuu himameetii jira. Lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan ajjeechaa qaama hir'isuu ukkaamsaa saamicha hidhaa reebicha gudeeddii beelessuu fi dheebossuu fi yakkamoota waraanaatiif saaxilamuu irratti raawwatamaa jiraachuunis himameetii jira. Addatti dubartootaa fi daa'imman yakkoota waraanaa fi namummaa biyyattii keessatti yeroo waraanatti raawwatamaa jiruufis saaxilamuus himaniitii jiru. Godina Arsiyaanaalee garagaraattis hidhaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jiraachuunis ibsameetii jira. Jiraattonni yaada isaanii kennanii baatii tokko hanga waggaa tokkottis namoonni badii tokko malee hidhamaa jiru jedhame. Haaluma kanaan torbee darbee aanaa Hexosaa ganda qonnaan bulaa Jaawii Cililoo jedhamu irrattis ilma keessanitu bosona jira jechuun maatii fi firoottan walitti qabanii hidhanii jiru jechuunis dhagahameetii jira. Jilli olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti UN haala filannoo waliigala Itoophiyaa torbaffaa bara 2026tti gaggeeffamu ilaalchisee torban kana hooggantoota Koongireesii Federaalistii Oromoo waliinis walgahii murteessaa gaggeessuu isaas paartichi beeksiseetii jira. KFO'n gama isaatiin filannoo bilisaa haqa qabeessaa fi amansiisaa ta'e akka gaggeeffamus mootummaan ulaagaalee ijoo guutuu qabu dhiyeessuun qorannoo bal'aa fi cimaan haala rakkisa siyaasa biyyattii irrattis dhiyeesseera jedhe. Waliigalaan waajjirri muummee KFO'tti gaggeeffamu kanarrattis KFO'n bakka bu'uun hayyuu duree paartichaa Pirofeesar Mararaa fi itti gaafatamaa sabquunnamtii uummataa obbo Sultaan Qaasim argamanii jiru jedhameeti jira. Atakaroon mootummaa fi uummanni aanaa gobbaa gandoota akka Hariiraa, Raafuu, Diimtuu fi Sannatee dhimma paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee keessaa ka'u irrattis atakaroon itti fufee jira jedhame. Mootummaan sababa paarkii dhaabbata hambaa barnootaa fi saayinsii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irrattis galmaa'eef uummanni ganda Hariiraa, Diimtuu, Raafuu fi kanneen biroo keessaa ka'uun aanaa Dollomannaa bakka Gongomaa jedhamu qubachuu qabaa jedheetii jira. Uummanni immoo hundeeffama paarkii kana duras keessa jiraataa ture lafa dhaloota hedduuf keessa jiraanne irraa hin kaanu jechuunis mormii dhageessisaa jiru jedhame. Atakaroon kun yeroo dheeraafis ture hordofii uummanni bakka mootummaan qubsiisu hedduun aanaa Dollomannaa bakka Gongomaa jedhamu damee kana ilaalee yoo ta'u lafti lafa jireenyaaf mijataa kan hin taanee fi awwaalchaan irratti marfamee jiraachuuf uummanni mormii isaa dhageessisaa jiraachuunis dhagahameetii jira. Abuntaan garee dabarsoon Gabar Mikaalii fi hooggantoonni waraana Tigraay akeeka humnoota garaagaraa of waliin hiriirsanii mootummaan Eertiraatiin deeggaramanii aangoo federaalaa deebisanii qabachuu akka qaban keessa beektonni himaniitii jiru. Waraana itti aanu irrattis humnoonni Tigraay harka hedduunis mootummaa Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa gartokkee waliinis hiriiranii jiru jechuunis xiinxaltoonni himanii. Kanaan faallaan mootummaan federaalaa humnoonni naannoo Amaaraa gartokkee keessantu warreen lafoota Walqaayii Xagatee Tsagaayii fi Raayyaa irrattis ejjennoo cimaa qaban humnoonni Tigraay wariinis garee abuun dabarsoon Gabar Mikaaliin durfamu mormii gamtaa dhaabbatu jechuunis himeetii jira. Oduu biyya alaatiin Hamas marii marsaa biraatiin satataman dhiyaachuuf sirriitti qophaa'aadha jechuunis qabxiilee walii galtee akka fudhatu garuu hin mirkaneessinee jedhame. Tiraamp Hamas yaada isaa dhumaan jedhaniinis akka fudhatuufis kana booda waan fooyya'u hin jiru yoo hammaate malee jechuunis akeekkachiisaniitii jiru. Ameerikaan biyya diinagdee guddaan addunyaa taatus liqiin doolaara tiriliyoona 37 akka irra jirus himameetii jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa oduu gaggabaaboo torban kanaa horni miidiyaa irratti kan hangammaatti daawwattoota ture oduu gaggabaaboo horni miidiyaa irratti kan torbanii isinitti makan ture Allalisaa Dhaabaati. Oduu gaggabaaboo torbanii hanga walitti deebinutti immoo qophiilee horni miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.